keessatti guddate inni shawaa keessa jiraanna garuu hundeen isaanii shawaadhaa beeki arsii keessa durbuqqaanii achi galan malee. Kaan isaanii immoo akkasin jedhaman kaas jammaris. Garuu hundeen isaanii shawaadha garuu arsii keessa jiraatu ka. Arsuma jedhama aanan marsiin jedhama. Kookee maasitti fakkaate hunda miti ko baalagee mana irti malee hunda walitti qabnee akkas jechuu hin dandeenyu maaliif baalagee. Garuu amma ka abbaan manaa kootu gara ganda koo tuqe taanaan hin dhaga'uuf hedduun irraa dachaasa dhugaa rabbi. Otto kaaree indeetu lamni buqqee achi dhaqee koo isaanuu achi keessatti arrabsaa jiru waan ta'eef ati koo manuma keessatti manaan baane si jammaris. Ijoollee amma dhaggeeffadha. Arsiidhu akka dubbachuu barbaadu. Nuti warri shawaa kun takka aadaa wacci. Amala wacci ani ittuma himaa guddaa. Arsii ta'een wajjin ji'a tokkoof torbee lama kan dadhabu jira. Roobileen arsii miti. Hawwinet arsii miti garuu baay'ee dadhabaati. Meeqa tama micoo nama takka lama meena himu. Dhugaa dhaggeeffadhaa kaasinitti himna. Qo'i kookeeti dhugaa kanarratti jechuudha mucaan tokko achi hojjetaa saawudii hojjetaa 7,000 akkas godhee kaffala. Garuu arsiidha. Maaliif haqa obboleetti isaas warri shawaa maal jettu nuti itti dhageettee heerumsiisee dhimma ishii duutee jetta. Kanaaf uummata walitti qabina arsii akkas jedhe sanii nama mormaa jira ani ganda biraa maqaa dhahee hin beeku ijoolluma shawaa warra dhugaa mucoo kanaa awwaalaa jiruttan gubadha. Eenyu gowwaa marti udaan falma'ee jaltu akkam yoo keessa na dubbisu ishii gara hawaasaa. Madaani taatila of qabi qinxara masibada jala agar haadha kee maal baake gowwaa eenyu argite. Waa'ee gandummaa isaan jirru beenu Oromoon kutaa 10 akka jettee kan beekamtii fudhattee asirra teessee taataaf godhaa qaba moota jettu suni gaafa midhaayoon guutuute. Nama ganda keenya nuuf hin kabajnu nuti har'allee taanaan maaliif kabajna nu kophaatti eenyu taane. Abdii qo'i taate haasaa nurraa fixi nuti naasaanna. Dhaggeeffadhaa yaa uummata. Hamma shawaadhuma keessayyuu kan micawoo kanaa sagaleen taane raachee fudhadhe sagaleen taane ijoolleetu baay'eedha sagaleen kan hin taane namni gurguddaa hin jiru. Makiinarra maaliif sagaleen taane jeeku mannaan natti hin kaane reem. Qoyka muhiitii godhadha kookeetii dhaggeeffadha. Arrakaa makiina adda duree godhattee too iyyite tuni har'a micayyoo tanaayi. Maaki micayyoon takka akkasitti duute sagalee nuu ta'ee nama saantima kootti guuteetti bilbili. Of course ene minaa gabbaan jette la Amaariffaaf Ingiliffaan irratti tamaarte. Galchu waa'ee kanaa nama jedhe. Har'a gasii bakka buqushaa kana bakka hudduu keessa boodaa jiru jalatti maa ol fixxu bakka lubbuun namaa darbe jalatti nama takka nama lama nu jala ta'a bakka hudduutti nama 100 100 nu jala ta'a numa fooloo qabne kan 600 nu jala ta'a. Maaluma waree jaalatu. Mee micayyoo sanii Oromoon gadi beetoo hojjate viidiyoo isa jira haadha kookeetii lakkoofsa 10 guutu roobilee siifan tana qofa hundi ishii harka keessaa fudhattee deemte har'a garuu gadi baatanii wuu jettanii waccu asirra deemtanii hudduu qullaa keessa qullaa san immoo jechuudha nama jala dubbatiin jaaltu warri immoo qullaa isaanii as jala deemtanii wuuttan kuni maaf ishii duute sanii wu'uun jenne ishii duute nu jala kolfisanii ittiin daldalattu nuun jettu. Bakka fagaaraa bakka hudduun qullaa jiru kana garuu jettu. Okkee baga dhalte nutirraa dhalche moo nutirraa dhale moo nuti itti heerumsiise moo maal godhaan jettu deemaa gargaaraa ishii duute sagalee taa yoo Oromoon kutaan 11 hiyya takkaan ol laalla yoo jettan yoo immoo lakki ishiin tun Oromoo miti Hamaaradha ishiin duute tun jettan immoo gilxii nutti maa gara Hamaara deemna micayyoon Oromoo qulqulluu. Dhugaan micayyoo kanaas hin gaafachuu yoo dadhabe jedhu. Dhugaa rabbii dhugaan haadha ishee hospitaala keessa ciistee dhugaa immoo tooti kafanuma hiitirree foolii fuudhattee opereeshinii taatee jirtu suni sin gaafata. Yaa Oromoo kutaa 11 jechuudha. Warri qabbanee irratti qoosaa jirtan warri callisaa jirtan sin gaafata haati ishee hospitaala opereeshinii taatetti iyyaa jirta. Iyyitee iyyisiisaa siifan qanii guyyaarraa guyyaatti akka haadha isheetitti odoon dubbisiin ooltee hin bultu. Garuu sin gaafata dhugaan micayyoo kanaa jechuudha. Singaruu firaan shiraan deemtu sin beenna. Warri har'aa asitti nutti taasee borachi deebi'eetti namoonni shakkinu san hojii dinaasee isa hojii naannoo harkaa fuudhee garuu sin gaafata dhugaan obboleettii keenya. Nutumnaa yoo dadhabne Waaqayyo sin gaafata.
qarshii keenya yoo dadhabne humnaa yoo dadhabne waaqayyo halkanii guyyaa jilbiiffachaa jirra suura ishee of irra goone inni garuu hunda danda'a sinaggaan laxala dhadhaa dhalcha keessanitti jechuudha. Ishiin irra gadi baatee hudduu hooti tala jira jettee kan ofii shaffanuudha kan namaati irraa gadi baatee iyyitu tuni jechuudha. Ishii duute maaf callista? Ishiin tunis akkuma keenya nama sagalee taate akkuma keenya hiyyeessa gargaaraa turte ishiin duute tokko. Maal godhaanuun jettanii ishii duute sagaleen taata viidiyoo du'iitiin gootan viidiyoo laayikiin xuxxanii tuffattanii bira dabartu isa hudduu kana odoo nama dhufee gadhiise akkalee ishiin jettee waraabe tokko as jala tol qoromsula kumaatama tolitti ishee godha kumaatamatu du'iit godha. Mee maal godhaa jettume nu jala qabe maa dhalti diqaalaa mayyaa baate haadhi abbaan horiitti gurguree biyyaa ishii baase ishee maa isa dagattee heerumte immoo ni kaan godhattu siraatanii heerumtu akka intala namaati. Ni kaan hin jiru jettas baate dawwaleef kalee akka namaa ni kaan hin jiru jette. Okkee micayyoo duutee sagalee mataa beediyaan baxabbaxinati. Nuumti ijoollee shawaa baate ijoollee shawaa micayyoo tanaan harkaa miliqsuudha. Ijoolluma shawaa Micayyoo tanaan harkaa miliqsuudha. Ajandaa sinif fidiin hin jiru garuu sinif milkaa. Sinii milkaa ajandaa sinif fidiin hin jiru. Raachuu fiddanii shawaa raabsanii fiddanii sinarkatti fashaleessanii. Madaaniiti boottoon seen yaada Ilaa maatiin Hudduu namaa fiddanii sinarkatti fashaleessine masurniitiin akkas gooteettanii fiddanii sinarkatti fashaleessine nu sagalee keenya ittuma fufne nu harkaa fuudhuudhaan nu ijibbaatanii dhaqqabnaan keessan nu doorsisuutti gatteessan. Warri keessan doorsisan abdii keessan nama nu doorsisu sinan qala jedhee jechuudha sagalee gadi sinii yaasa. waa'ee amantaa siin hin galchu amantaa abbaan barbaade waan barbaade Sodaa namaa qabnu sodaa waa'ee waan amantaa siin Durba taatanii durba irratti keenya kan isin murteessinaa jetti tun immoo maaliif hin murteessine kaayyoo biyyaa baateef godhame dagattee maaltu tokko jala kaayee fiidhan. Maaltu jornaataadhaaf biyyaa baate jornaataa shi Maaltu jala fudhannaa fiidha? jettee lakkaawwattu. warra ishiidhaaf intala sanii dhaqitu hudduu kenne kunoo dhirsuma ishii kanaaf illee dhaqi lammata kenniif sirraa argatu sirraa gasiya nyaata. abdiisa tasgabbaa'e qo'eeti. No maala tasgabbaa ijoollee Ogeetti ani ogeetti jechuudha calqaba akkatti naaru tureeyyu dhugaa waaqayyo ergammoo ajandaan kun akkas ta'e na aarsuu qabe amma gana. Ay hamma natti fakkaatu intalli kunii Malaala fedhu waaqayyo laalee Amma ganaa na aarsa koo amma ganaa dhiini na daffaadha. akka nama narrabsine nu godhin. ani duwwitti sin goone laalee Dhugaa rabbi. maaliif isaa faashiniidha yeroo hunda jechuudha nadhee isaanii Eenyuun du'iitti godhaa sila eenyuun du'iitti godha. Ani koomentiidhaan Facebook irratti gaafan arga hin hubattu agatti seentee rakkattuun jedheen. ani dantaatti hin qabu nuuf haaraa miti yeroo hunda daakuu isaanii argisiisa. gaafatti seenu mi'aayee gaafa keessaa gadi ba'u hadhaa'ee dubbichi. Ijoolleen keenya maal ofirraa qaba kana shamarran keenya kabajamtuudha rabbitu intala kana akka hin taane godhe malee ijoolleen keenya kabaja qabanii ijoollee takka Abdiisa mucaa kana wayitti godhan jaalattee miti wayiin dukkaneessanii wayiin burjaajessanii si galee mucaan kun goota waraqaa of harkaa qabdu. Ni beekamaadha koo akka waatti godhan beektani. Waatu jira si galee. Amma koi ka